Jitu. Baay'een gadda. Baay'een gadda. Maaltu si gaddisiisa? Maaltu si gaddisiisa? Engadee kanaaf jetteetti kan biiroo boontuu na gaafatte. Boontuun kam isheen? Boontuun kam isheenii? Boontuu isheetii beekaaf xiyyaatti ergitee gabbaasifti. Ishee. Eeyyee. Beekaaf xiyyaatti boontuu ergisiistee gabbaasifne. Maal gochaa jirta? Maal taateetu waariyo? Nagaa qabdu? Nagaa qabdu? Akkam dubbatta? Akkasiin haasaa jira. Akkuma nama haasaa jiru kanatti. Ani hojiin qabu moo waan akkasii kan hin qoosu? Maal jechuudha kun? Ergitee kaatee ani hojiin qabu moo taasisu? Maal gochuudha kun? Tasgabbaa'ee. Tasgabbaa'ee? Akkamittiin tasgabbaa'ee isaa argama. Anaa fi kan isaanii ledhiisi. Anaaf beekaa gabbaasaa jirtu hamate. Dhaggeeffadhu. Beekaa jechuun anaaf obboleessaan oli. Obboleessaan olii siin jedhama. Ati siriyaa kooti, inni siriyaa kooti. Anaaf beekaa gabbaana jechuun lali. Ati immoo natti naannessaa jirta dhimma kana. An keessaa na baasila. An keessaa boon barbaada wanta kana isa. Yoo dhageessate jechuudha. Sitti mee? Maal taatee ati? Maal taatee? Na namantuu moo? Na namantuu. Ani hin argine gonkumaa hin argine siin jechaa jira bara. Boontuu dheengadda maaliif na gaafatte? Biiroo ishee haala ishee maal ishee jettu maaliif na gaafatte? Ani waaree sitti hima. Ani beekaadhaaf yaada biraan qabu. Dhiiseeraan. Ati immoo kana na amanuu qabda. Ani akkamittiin wanta akkasii hojjedha qoy gaafa yaaddu akkamitti yaaddati? Eeyyuu argiree amma boontuu isheeti. Ani gonkumaa hin beeku. Hin beeku? Amma si miti kan arge. Gonkumaa namitiin siin jechaa jira. Ani hiriyummaa kee fi hiriyummaa beekaa dhabuun barbaadu. Maaf na hubattooti? Ani gonkumaa kana hin argine. Ati na amani. Haa ta'uush. Nama akkamii gootee na yaadda? Haa ta'u. Akkas taanaan natu dogoggoree jechuudha. Ani amma dheengaddasitu naa bilbilee dhimma boontuu na gaafate. Gaafa ni ilaalu xiyyaa fi beekaan dhimma boontuu irratti wal lolan. Ammallee gaarummaan isaa araaramanii nuti. Amma araaramanii. Araaramanii? Garuu an kan manatti fakkaatee ture egaa ifama naa godhe akkas taana baay'ee dhiifama. Ifama jitu. Akkasitti dhiifama na gaafattaare? Bubuu? Xiqqoo kufi. Kai ba. Dhugaa dhiifama. Nanaasistee? Urgooftuu nama. Dhiifama. Jedhi. Hojiirraanii maaliin taa'aa booko? Aareedhaan akkam laatatee dhufe? Ulfaadhu ishee? Aariin keessarraa agartee. Ulfaadhu. Tole. Ani eessan ture? Akkamitti waan kana dhagaa? Araaramanii? Araaramtan malee? Gonkumaa isin wajjin hin jiraattan. Ani hojiitu miti kan gaafa sana. Jiitu miti ani.
Waaree akka maaliif badde akkanatti? Dhugaa moo? Maaliif nan dubbisne ree? Achuman jira bakka hojiin jira. Rakkoon qaban xiqqoon hin barfadha yoo dheeyyuu. Tole kottaa isiniin eega. Wario? Akam? Jaga jirtu? Sina. Sekarang lu kesana? Akam? Wali! Akam? Jaga jirtu? Akam mas? Bupati? Negara? Akam? Anak-anak wali. Akam? Kasih. Jirtu? Mama mami ni seorang kayak Isi ko pakai suka. Mahal sini aja jauh. Halo. Mahal sini harus taka, Nampak tuh jenis tadi. Astai. Ati astai. Hot. Apa sih dah? Mana maki gorilla. Ini kok kena pakat. Bareedu waliin. Bareeda. Bareeda. Waan cidhaa yoo barbaadan asuma jira. Kunuunsi bareedu amma tunis badee akkasii. Bareeda. Ati keessaa galtee isaaf hin jawaanne. Ayoon lama fadeen. Waan nurraa bareedu narraa hin fakkaatu? Kun. Hin fakkaatu. Baay'ee fakkaata. Muddammaa deemne yeroo biraas gaafa. Akkasuma Wayyuree. maaf takka. Yeroo biraa dhufnu. Haala asii deemina miti. Ati Anoo mana. Ati yoo takka turtan. Deemna. Nagaa ta'eeti yeroo biraas gaafa. Wayyuree. Tole. Deema ta'e. Wayna? Nagaa. Guyyaa gamtiin kophaa kana godhaatti. Waan nuti nuyi baadiyyaadha. Tolbeedhaan booda dhufaa bara. Maaloo guyyaa hor waliin naa deema. Maaloo geessi. Guyyaa sana osoo akkasitti gadhadhee si fuudhee deemuu baadhee. Ila keessin galtuu. Beekaa keessin argattuu ture. Beektaa miti? Tole, anta bakka namni balaa fi beekaadha. Tole, dafi. Maali ni tokko kuma sara. No balena sekali anu sekarang memang jadi cari malu sih. Malu beka. Nak kena selama. Ya, jadi saya lalap di sini korban. Serta nak ada saja. Baca. Nam beka tu reba. Beka enggak ada kerja baru kamu. Itu nak kan ni sebenarnya yang dia ni berbahaya malah
Itu barbaada malee. Maal? Beekaan garaanatti jabaatullee. Akkuma nama yaada hojii jira barbaada. Ani kasii jirti yaa. Duraan harmee ayyamsiisnaa ture. Ayyamni kan ammaa beekarraa dheeraa jaaladhee. Baay'ee jaaladhe. Harmee ayyamsiisuun ibsee mogaalee gaafa manatti galuun ayyamsiisa. Bu'ee gadi albee. Yaa ta'u jechuudha. Maani dhugaan iddoon kun galgala akkasitti bareedan seeni malee kanaan dura ana dursee si affeera. Jaalatteessa? Baay'ee bareeda dhugaa galgala. Baay'ee tokko. Samiin immoo iyyuu akka biraati. Mee ilaali. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa bareedinni mana kana. Obboleessa na fide galata. Waynis na fide ishee? Wayni? Galata. Maani? Callisi maaloo dhuma isaa ilaalta. Mee callisi. Boona dhufaa jira? Kiyyaa mee callisi. Dhuma isaa ilaaluuf hin muddamne? Maaluudhaan natti mi kanaan dhugaa? Boona dhufaa jira miti waan na dhositee jira. Meeti? Obsuun danda'uun natti mi maaluudha? Fide? Nuuf galatoon. Meeti maanni wantoota gochaa jirtu dhugaa naa galaan jiru mana. Callisi. Jaalanne moo maali? Maali waansa? Jaalanne? Iddoon isaan bareedu? Qilleensi isaan bareedu? Baay'ee hedduu namatti tola. Baay'ee dhugaa maalis jedhu qabu. Nyaachuuf hin muddamne? Baay'ee malee. Ani nyaachuuf baay'ee. Ati yoo si maal jettu? Waariyo. Asuma turte moot? Waariyo as turte? As turte si maal hojjetu dana? Maal gootaa tati? Ijoollee tokko ilaaluun dhufeen. Maanni? Maal irbaataaf yeroo fi hin baasne? Kana lama taatanii jechuudha. Maal jechuudha? Baga dhufte? Maal akkamitti hin ta'u malee? Mee isa bari? Isaan jalqabu? Mee isa bari? Eessaanii jalqaba kana? Rabbinaan hojjetame. Maaluudha? Agabuu koo buluu mucaa garaa waan tokko garaan duwwaatu. Ati eessa? Ilaalu ilaali wanta qophaa'e. Maal akkamiin godhaa akkamiin galateeffatu? Waariyo manuma kana jirta mus eessaa dhuftee tokko amma? Lakki samiirraan gabbu'e. Gosti na ajaa'iba. Achi samiirraan as gabbu'e kanaaf malee immoo lakki nyaatichatu achi keessa godhe. Dhugaadha. Maali mala saaraa maali? Ani maalan beekati yaa. Isa waan akka yaadeen beekan. Gadhee dhufumoo akkam yoo godhe wayyaa. Dhiqannaan barbaachisu akkanumatti nyaatamu. Gadhee dhufuun qaba malee. Dhiqannaan barbaachisu. Nyaata. Beeka. Maaludha? Nagaasi gaafataa jira. Nagaa jedhi. Fayyaa iddoo jaalalli keenya itti bu'uureffametti na heerumii jedheen jilbiifadhee si gaafachaa jira. Tolee jedhiif deebiinfatee obboleessi keenya. Tolee jedhiif yaa.
jechaa jirtu. Meetii siisin argadda dhugaa. Laal hojii kana hunda kan hojjete meetiidha. Meetii galaastee sii galaastee shiiri. Amma sirriitti na argatte meetii dhugaa siin godha siibis. Dhugaa rabbi guyyaan kun anaaf guyyaa hin dagatamne. Umrii koo keessatti guyyaa haaraadha ta'ee galmaa'eera. Guyyaa kan akkamittan hawaa ture si. Waariyoo dafee tolii jechuun narra hin turre. Takka jilbaan deemsisuun narra ture. Inni lallaqa. Injannee ambirra deemu. Jilbaan deemsisuun narra ture. Si waariyoo. Isin sodaadhaan isin kabajani la kana beeka. Waariyoon akkasii dhiisuun jiru. Dhiisuuta malee. Jaalanne? Jaalanne qofa. Rafee bulu warra kana balaalaan bula. Baay'ee bareeda. Baay'ee. Waa xiqqoo shakkumaaf narra hin turre. Nama xiqqoo shanii shakkiniif ati. Ani shakkeen ture. Dandeettii akkasii kan ture marratti. Osoo nama mormite yoo. Mario malu duga malee dugaan dubbate. Sudah. Ayo. Tinggal. Har'a Subbisaan asitti dugdi keessa kan ta'u malee hin galtu gara kana. Wayyaa akkasii. Galuun hin jirtu. Galuun hin jiru har'a. Akkasii. Naati dabii waa himattu. Namootanii galee jira. Haa jedhiin. Asuma nagala. Jaarsa qofa eeggatanii miti reewari. Asuma nagala. Jaarsa qofa. Maali?